Akkam jirtu daawwattoota keenya, kun miidiyaa koodha. Amma yeroo oduuti. Oduu waliin Abduu Waaqbayyana. Gabaasa sa'a 24 darbeetiin Oromiyaatti namoonni 53 dhibee COVID-19 qabaman. Naannoo Oromiyaatti sa'a 24 darbeen qorannoo laaboraatoorii namoota 1143 hojjetameen vaayirasichi namoota 53 irratti argamuu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Oromiyaatti hanga guyyaa kanaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 997 ga'eera. Waliigalaan ammoo lubbuun namoota 18 kan darbe yoo ta'u, erga vaayirasichi gara Itoophiyaa seenee hanga ammaatti naannoo Oromiyaatti qorannoon laaboraatoorii namoota 38,743 geggeeffameera. Hanga ammaattis namoonni 263 dhibicharraa dandamatanii yeroo ammaa vaayirasichaan namoonni hubaman 716 ta'uu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa ifoomseera. Jaal Abdii Raggaasaa ammas irra deebiin mana murtii olaanaa godina addaa naannoo Finfinneetti dhiyaatan. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan turan Jaal Abdii Raggaasaa roobii jechuun adoolessa 29 bara 2020 mana murtii olaanaa godina addaa naannoo Finfinneetti dhiyaatanii galmeen haaraan akka irratti banamu manni murtii heeyyame. Baatii 5 dura to'annoo jala kan oolan qondaalli paartii ABO kun jalqaba mana murtii aanaa Buraayyuu boodas mana murtii aanaa Sulultaatti dhiyaachaa turani. Mana murtii aanaa Sulultaatti galmeen qorannoo irratti banamee akka ture BBC'tti kan himan abukaattoon isaanii Dr. Tokkummaan Dhaabaa bakki isaan turan kun ulaagaa mana hidhaa guutuu miti jedhu. Magaalaa Finfinnee naannoo 6 kiiloo jedhamee beekamu mooraa waajjira OPDO kan ture keessatti hidhamanii achi mana murtii Sulultaatti deddeebi'aa akka turanis natti himanii jedhani Dr. Tokkummaan. Jawaar Muhammad dhimmi hidhameef mana murtii kan ilaallatu miti jedhe. Adoolessa 29/2020 gabaasni BBC irraa argame akka ibsutti yeroo sadaffaaf mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti kan dhiyaatan obbo Jawaar Muhammad sababni isaan ittiin hidhaman dhimma mana murtiitiin ilaalamuu qabu osoo hin taane sababa siyaasaa waltajjii siyaasaan furamu ta'uu beeksisan. Dhaddacha kaleessaan yeroo lama yaada isaanii kan kennan obbo Jawaar dhimma namoota meeshaalee seeraan alaa hidhachiisuu, sabaa fi sablammoota walitti buusuu, miidiyaaleen dhaddacha akka hin seenne dhorkamuu fi dhimma eegdota isaanii dubbataniiru. Yeroon qorannoo torbee lamaa kennameefii kan ture gareen poolisii qorattoota mana Jawaar Muhammad irra deebiin sakatta'uu isaas beeksisee jira. Ministeerri muummicha Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa paartilee mormituu wajjin haala yeroo irratti mari'atan. Ministeerri muummeen Itoophiyaa Abiy Ahmed jijjiiramichi gufateera warreen jedhan haala kamiin jechuu akka danda'an wanti ifa godhanii dubbatan hin jiru jedhu. Paartiiwwan mormitootaa walga'icha irratti hirmaatan hooggantoonni fi deeggartoonni isaanii ragaan osoo irratti hin funaanamiin akkasumaan hidhamaa jiru jechuun komii qaban ibsaniiru. Itiyoo Telekoom bara baajetaa 2012tti galii birrii biiliyoona 47.7 argachuu isaa beeksiseera. Hojii raawwachiiftuu olaantuun Itiyoo Telekoom Aadde Fireewoot Taammiruun ibsa guyyaa har'aa laataniin galii karoora irra caalmaa dhibbeentaa 500.1 qabaachuu himan. Kunis kan bara darbeen wal bira qabamee yoo ilaalamu caalmaa dhibbeentaa 31.4 akka qabu ibsan. Dhaabbatichi waamicha bilbila alaarraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 47.7 sharafa alaa argachuu beeksisanii kanarra darbees liqaa birriin biiliyoona 10.2 deebisuun danda'ameera jedhu. Lakkoofsi maamila Itiyoo Telekoom kan bara darbeerraas dhibbeentaan 5.8 ol guddachuun miiliyoona 46.2 qaqqabuus ibsaniiru. Pirezidaantiin Gaambiyaa sababa dhibee COVID-19tiin bakka turtii addaa seenan. Pirezidaantiin Gaambiyaa Adama Barrow kana kan godhaniifis itti aantuun isaanii vaayirasii koronaan qabamuu ishee irratti hundaa'aniitu jedhu. Torbee lamaafis hariiroo namoota waliin qaban adda kutuun hojii mootummaa irratti hin hirmaatanis jedhameera. Akka ragaan waajjira pirezidaantii biyyattii irraa ba'e mul'isutti itti aantuun pirezidaantiin Gaambiyaa Isatoo Tooraay vaayirasii koronaatiin qabamuun ishee mirkanaa'eera jedha. Fayyaa Isatoo Tooraay haala gaariirra akka jiruu fi tursiisa addaa keessa jiraachuunis dubbatameera. Gaambiyaatti hanga ammaatti namoonni 326 vaayirasii koronaan yoo qabaman lubbuun namoota 8 darbeera.
oduun adoolessa 30 bara 2020 qopheeffanne kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatoomaa.